sarbaa keessan kan isin gurraachatu akkasumas jilbaa ciqilee harkaa morma jalaa fi qophiin keessan kanarraa kan isin gurraachatu yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka ta'u fara keessatti isin dhibeetiin jira waan mana keessatti fayyadamtanii fi akkasumas mootu kireemii isaa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة من جرتور دوسة في دعوة تسانتي أوراشة هندو مكيسة نبغى مجرتني في أكو مجرتني تنجين نكوسنا أك أوجه هذا سي أكو مطور مكاسني أو هيالتي فيديو هرات كاكاوات دي سني فيتين جرا إني سمالي دا كراچة شوك أماكننا bakka garaagaraatiin fakkeenyaa fi bobaa keenya jala ta'uu danda'a morma keenya jala ta'uu danda'a akkasuma mootiyyuu kofoo keenya yookiin immoo luka keenya lamaan gidduutti sababoota garaagaraa irraa ka'uudhaan qaamni keenya gurraachachuu danda'a. Kana immoo akkamittiin balleessuu dandeenya namoota hedduun nagaafsaa turte illee dhagama tiktookiitiin irra caalaatti gaafilee kanaa fi akkasuma immoo waan sila fayyadamtanii irraa fayyaa argatan jedheetiin yaadu qabadhee isin dhufeetiin jira kan mana keessa fayyadamtanii fi kan suuqa irraa bittanii fayyadamtan. Wala majechuudha hanga xumuraatti viidiyoo kana laajiluun hin dagatinaadha warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii chaayinaal waa'ee fayyaa bareedinaa wantoota garaagaraa irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha mallattoo olitti irratti tuquudhaan akkasumas saabskiraayib gochuudhaan maatii ta'aatii viidiyoon guyyaa kan gadhiisu akkasiin bira ga'uu fi akkasuma viidiyoo hedduu hojjetamee jira jala gaddeemtanii ilaaltanii irraa fayyadamuu hin dagatinaati jechuun barbaada dargaggoota kiyya qaqqaalii garuu laayikii gochuu hin dagatinaadha. Asumaan gara mata duree kiyyaadhaa qabadhee dhufettoo isin dabarsu tokkoffaa irratti qaamni keenya bakkoota hedduun kan nu gurraachatu akkuma suuraa irratti argattanii jirtan kana morma keenya jala ta'uu danda'a bobaa keenya jala ta'uu danda'a akkasuma qophiin keenya kanneen irratti qophii harkaa irratti nu gurraachachuu danda'a inni biraa jilba irratti nu gurraachachuu danda'a inni guddaan kan namoota hedduu rakkisu immoo kanneen harka irra caalatti kunniin baay'ee namoota hedduu hin gurraachatu kireemii fayyadamtanii fayyaa irraa argachuu dandeessanii inni guddaan isa kamiidha kofoo keenya yookiin immoo qaama keenya luka lamaan keenya gidduu jechuudha sababoota garaagaraatiin kan nu gurraachachuu danda'u sababni inni guddaan kofoon keenya yookiin lukti keenya lamaan kun gidduu nu gurraachatuun inni tokkoffaan maalidha fakkeenyaaf yeroo marsaan laguu nutti dhufu moodeesii fayyadamna yookiin immoo wanta fayyadamu jira shamarran hedduun keessatti hin beektan jechuudha afaan biraatiin maal akka jedhamu hin beeku ani moodeesimatti hin beeka moodeesiin fayyadamnu kun immoo qaama keenya kana sirriitti gurraachessa irraa ta'uu danda'a yeroo baay'ee waan kaawwannuu fi akkasuma qaamni keenya lukti keenya lamaan kun yoo fudhannee yoo warrigu lukti keenya yookiin kofoon keenya lamaan kun sirriitti gurraachachuu danda'a namoota hedduu rakkisaa jiranidha qaamni keenya kun waan laafuu fi bakka of eeggannoo guddaa barbaachisulleedha waan ta'eef bakki kun waan barbaanne yookiin akka barbaanne fayyadamuu hin dandeenyu namoota hedduu rakkisaa jira kanaafuu guyyaa hadhaa maal fayyadamtan akkamitti akka ofirraa balleessuu dandeettanii inni tokkoffaan kireemiidha. Kireemii keemikaala baay'ee hin qabne anis immoo qoradhee gaafadheetiin kan jirudha faarmaasii irratti jechuudha obboleeyyan kiyya kan isin beekuu qabdan viidiyooleen isin hojjedhu waa'ee kireemii irraa osoo hin gaafatin osoo hin qoratin faarmaasii osoo hin dhaqin kan isin qopheessu hin jiru jechuudha inni biraa ka'an gurguruu miti jechuudha gurguree yookiin maallaqa irraa argachuuf miti ariitii yoo gurgurteetiin jettee akka kireemiidhaan kun irraa gurguramu yookiin immoo gabayaatiin argachuuf jechuun keessa waan hin oolle isin jechuun barbaada kireemiidhaan na biratti argameetiin gurguru qofaaf osoo hin taane waan sila nama fayyadama jedhameetiin jedhee sabni kiyya namni kiyya maaliif irraan fayyadamne jedhee gaafadhee qoradhee isin qopheessa malee wanta of biraa gurguree yookiin kootatiin irraa bitadhaa isin jedhaatiin jiru miti jechuudhaan isin hubachiisuu barbaada kanaaf faarmaasii irraa waan argamudha wantoonni hedduun kanan hubachiisu yookiin immoo viidiyoo kiyya keessatti qabadhee isin dhufu yeroo baay'ee kanaafuyyuu immoo inni suuraa irratti argitan kun faarmaasiitti argama. Gaafachuu dandeessanii suuraa irratti akkuma argitan kana jechuudha iskiriinshoonii godhatanii dhayixanii gaafattani. Osoo waan manatti fayyadamtan isin hin himin duratti kan suuqa irraa bitattanii isin fayyadamtan isin himuu barbaada waan ta'eef namoota hedduutu waan manatti fayyadaman yoo an himuu fi isa kana hojjechuudha mana arabaa keessa dalaina keessattuu shamarran keenya kan mana arabaa keessa jiran jechuudha ani mana arabaa keessa waan jiruu fi akka barbaadetti firiidamiidhaan oseenee dalagadhee yookiin immoo hojjetadhee waan kana dibachuu hin danda'u yookiin immoo andamee guddisaa yookiin ankushiinaan hojjedhu yookiin maddaamiin koo hiiqaa yoo fuudhe baay'ee natti haasofte waan jedhamu jira waan mana keessa fayyadamta sila keemikaala irraa bilisa ta'eetiin jedhee isa kana fayyadamaa jedhee yeroo baay'ee waan hojjedhu jechuudha hadha lachuu qabadhee isin dhufeetiin jira kireema kana gara kireematoo isin deebi'ee iskiriinshoonii godhatanii mana faarmaasii yookiin immoo maadaama mana keessan bira hojjetanitti itti kennitanii yoo ta'an akkana naabiti yoo isin fiddee dhufte immoo akka inni garagara ta'eef akka inni tokko ta'ee suuraa isaa irratti argitan kana wal bira qabdanii ilaaltan
yoo jarri kun lamaan tokko ta'eetiin jedha dubbisni isaa tokko kan wal fakkaatu itti fayyadamtanii jechuudha. Garuu dogongora isin gochuu hin qabne akka kan biraa isin fidanii kan biraa ta'eetiin qaama keessan isin miini asiin isinidhaan barbaada kireemidhaan kan inni fayyadamtan. Inni lammaffaa qaama keessan hundumaa jechuudha bakka gurraachatu jilbarrallee haa ta'u bobaa keessan jala haa ta'uuti akkasuma morma keessan jala fuuruu ta'uu danda'a mormi keessanii qibaatii yoo dibattanii qibaatiin mataa keessa zayitii mataa jechuudha. Mataa keessa gadi dhufu sun morma keessan kana yeroo taa'ee isin gurraachessuu danda'a. Anamma mormi kiyya jechuun namoonni gargaree mormi isaa gabaabaadha sababbii gabaabbatuuf xiqqoo waa walitti gad dhiyaatuuf yoo fuuru gurraachachuu danda'a. Sababoota gargaraati. Namoonni uumamumaan mormi isaa hundinuu gurraachatu jirallee immoo. Kanaafuu sababoota gargaraati waa isin dhufuu danda'u. Bobaan jalli immoo akkuma beekamu fuuruu irraayi. Uffata godhannee yookiin immoo yeroo aduun jiru haa ta'u nama qaamni isaa uumamaan kan fuuru jira yoo furtanii jettanii fuura jalatti wal ga'u suni haga ajaa'uu dirasii geessayyuu gurraachachuu bira taree haga ajaa'uu dirasii geessa. Waa'ee ajaa'uu bobaa kennaa kan jedhullee viidiyoo hojjedhee jira gaddeema jala deematee ilaalaati warroonni bobaan keessan ajaa'u irraa fayyadamaadha. Warroonni bobaan keessan gurraachate immoo isaan misiniin jedhe kana fayyadama. Inni kun kan suuqaa bitattan jedhee jira. Inni lammaffaa kan mana keessatti bitattanii irraa fayyadamuu dandeessan. Loomii jira. Loomiin namoonni hedduun beektan yookiin akka naannoo Harargeetti xuuxxoo jedhamti na fakkaata. Loomiin kun loqonni Oromiyaadha gara. Xuuxxoo kana fuutanii jechuudha. Xuuxxoo kana yookiin immoo loomii qopheeffattanii sukkaara fiddanii sukkaara kanatti sirriitti riddanii loomii fi sukkaara kana bakka isin gurraachatu jilbarraa haa ta'u yeroo salaatan jilbi keessan gurraachatu qubbeen keessan kun dirqa isin gurraachatu qaamni saalaa keessan maddiin yookiin immoo sarbaan keessan kun sababbii furdinaatiin yookiin moodeesii irraa ka'uudhaan kan isin gurraachate haa ta'uti bakka gurraachatu hundatti fuutanii itti dibattanii jechuudha. Sirriitti riddanii itti dibattanii hedduu isinirraa qulqulleessaa bakka gurraachatan sirriitti isinirraa balleessaa. Jarmiilee garagaraa bakteeriyaa garagaraallee ajjeesuu danda'a. Loomiin hin beektanii haylii hedduu qaba. Kan isin jechuu barbaadu garuu namoonni hasaasiyyaa yookiin finninsuu uumamaan qabdan qaamni keessan ho'uuraa ta'u namoonni hedduu finninsuu warri qabdan loomii hin dibatina hasaasiyyaa warri qabdan loomiin isin hin ta'u warroonni akkasii sun loomii irraa hambistanii harcee boqqolloo biyya arabaa keessatti nashaa yookiin doraa jedhaniin kana viidiyoo irraa hojjedhee jira yookiin immoo gara fuulduratti viidiyoo irraa isin hojjedha. Nashaa jedhamu kana qopheeffattanii damma loomiidha itti gootan yoo loomii immoo hasaasiyyaa qabaatan loomii dhiistanii tumaanii dammaa fi nashaan maalisin jedhu kana walitti dabaltanii akkasuma immoo irdiitti dabaltanii dibattanii jechuudha. Irdiinis dirqama miti osoo loomimaa fi nashaa fi damma kana walitti gootanii dibattanillee hedduu bareedaadha. Yookiin sukkaarumaa fi loomii qofa fuutanii yeroo hundaa itti dibattan bobaa keessan jala sarbaa keessan jilba keessan kan gurraachatu akkasuma immoo timaatimiidha. Timaatimiin obboleeyyan kiyya yeroo kamuu osoo fayyadamtanii yeroo kamuyyuu waa takka rakkoon inni hasaasiyyaa qabaadhu dhiisi. Fuulli kan kee rakkoo barbaade haa qabaatu. Rakkoon inni sirraan gahu tokko illee hin jiru. Vaayitaaminii hedduu of keessaa qaba. Timaatimuma jiraa isaa kana fuutanii sukkaaratti gootanii galgala guyyaa raftan hundaayyuu fuula keessan kana dibadhaa. Waan biraa miti fuulumaayyuu dibadhaa irratti arguu dandeettan faayidaa isaa. Akkasuma bobaa keessan jalallee dibadhaa qophiin bakka isin gurraachatu irrallee dibadhaa sarbaa fi waa hundumaa dibattanii gurraachinni isin gurraachatu kana hin xaraga hin qulqulleessa sirriitti qulqulleessa isinirraa balleessuu danda'a. Viidiyoo isinitti dheeressu viidiyoon adhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture akkasiin fayyadu akka irraa fayyadamtanis abdii qaba. Guyyaa biraa yookiin viidiyoodhaan qabadhee wantoota amma isin jedhe kanas isiniin dhufa kireemii kana buufadhaatti fayyadama. Viidiyoolee hedduu hojjetamee jira tele gaddamtanii ilaaluu dandeessanii hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi